hojii qabeenya uumamaa waggaa waggaadhaan hojjechaa turree jirra. Ahaadeffannu hojiiwwan keenya asirnaa'u jennee yeroo hunda waltajjiiwwan adda addaa irratti kan dubbannu sun qabatamaadhaan hojiin qabeenya uumamaa hojiin fiizikaalaa bona keessa nuti hojjennu aadeffannu jecha jedhamu sanaaf iddoon inni qabu iddoo guddaadha, iddoo olaanaadha. Qabatamaadhaanis aadeffameeti kan arganne jechuudha. Akka hundi keenya waliin beeknu addunyaan yeroo ammaa gaaga'umsa qilleensatiin bona hongeedhaan ganna immoo filadii guddaadhaan lolaadhaan baay'ee rakkoo hammaataa keessa galteeti kan jirtu. Bara tokko Ileenoon rakkoo uuma, bara ittaanu immoo Laalinotu rakkoo uuma. Hojiin misooma qonnaa nuti gaggeessinu immoo gaaga'ama hammaataa addunyaarra gahatoo jiru kana keessa teenyeeti kan gaggeessatoo jiru. Akka barra biyyoota gurguddatanii kaapitaala guddaa hin qabnu, faayinaansii guddaa hin qabnu. Teknooloojiiwwan warri biyyoota gurguddatan sanaan deeggaramnee dandamachuu hin dandeenyu. Nuti kan gochuu dandeenyu waan amma jalqabneetu hojjennu kan bona hojii qabeenya uumamaa jalqabneetu hojjechaa turre. Ganna immoo hojii dhaabbii biqiltuu hojjechaa jiru. Kanaan jabaannee cimnee waan hojjechaa dhufneef jijjiiramni qilleensaa gaaga'umsi gahatoo jiru hamaa yoo ta'e illee biyyi keenya biyyoota addunyaa biraatiif illee fakkeenyummaa guddaa qabaattee addunyaan akka nurraa barachuu dandeessu gochuun danda'ameera, taasisuun danda'amee jira. Kuni callisnee waan afaan hin dubbannu qofa osoo hin taane hojiin keessan lafarratti lakkaawamee harkaan tuttuqamee bira gahamee hubatamee addunyaa waan dhugaa isiniif dhugaa nuuf baatoo jiruufi. Kanarraa ka'ee waggoottan 7 dabarsine keessatti hojiin damee qabeenya uumamaatiin hojjechaa jiru. Keessumaa'uu hojiin baay'ee humna fixachiisa fi abdii kutachiisaa ta'e uummanni keenya kan namni yaaduu hin dandeenye maashina yoo ta'e malee namni kana akkamitti hojjeta jedhee ofuma isaatiifuu warrumti hojjisiisne mataa keenyan gaafii nutti ta'aatoo jiru. Hojii dinqii ta'e, hojii guddaa qindeessummaa keessaniin, hoggansummaa isin kennitaniin uummanni keenya hojjetee nutti agarsiisee jira. Bara baraan waggoottan dabarsine kana keessatti hojii fiizikaalaa bona kana keessa hojjetamu uummanni yoo xiqqaate miliyoona 9 ol ta'u waggaa waggaadhaan bahee hojii kana hojjechaa turee jira. Dafqee jira, dafqasaa buusee jira, humna isaa baasee jira. Dafquu isaa qofa osoo hin taane bu'aa dafqasaatis dhandhamachuu jalqabee jira. Kanaaf hojiin halkaniif guyyaa isin itti xaartanii itti faajjanii hojjechaa turtan biyya keenyas gaaga'umsa qilleensaa amma jirurraa dandamachiisuu kan danda'e addunyaadhaaf immoo fakkeenya akka ta'uu dandeenyu hojii guddaa hojii qonna keessatti hojjechaa jirru keessaa hojii nutti agarsiise. Hojii kan bona hojii fiizikaalaa istiraakcharoota adda addaa hojjechuudhaan uummanni keenya lafa bal'aa naannoo keenya keessa jiru
daagaawwan gosa adda addaatiin haala qabatamaa agiroo iikooloojii isaatiin haala qabatamaa taa'umsa lafaa achi jiruutiin daagaawwan gurguddaa hojjetee nu agarsiisee jira. Bara baraan keessa deemnee illee kan hojjennu yoo ta'e lafti hektaara miliyoona 3 siqu waggaa waggaadhaan hojjetamaa dhufee jira. Bara darbee fudhattanii gaafa laaltan lafti hektaara miliyoona 3.2 kan ta'u hojjetamee jira. Kuni salphaa miti. Kuni hojii guddaadha. Gama biraatiin daagaa isaa hojjechaa haala wal fakkaatuun immoo qophii gannaatiif kan ta'u buufataalee biqiltuu bara baraan dabalaa biqiltuun naannoo keenya keessatti ganna dhaabbatu akka inni baay'inaanis akaakuudhaanis bal'isnee dhaabnuuf hojii guddaan barreen darban kana keessatti hojjetamaa turee jira. Bona keessatti kana qofa osoo hin taane hojii kanaaf galtee kan ta'u hojii kana qofaaf osoo hin taane hojii misooma qonnaa keenyaaf galtee waan ta'uu danda'u kompoostiin idileedhaan kompoostiin raammoo hojii isin hojjettaniin iddoo adda addaatti uummanni keenya kompoostii wajjin akka wal baru ta'ee jira. Hojiin kun yoo jabaannee hojjenne garamitti akka nu fudhachuu danda'u wanti nutti agarsiisu jira. Addunyaan yeroo ammaa waan orgaanik ta'e barbaaddi. Waan orgaanik ta'e kana xaa'oo keemikaalaatiin hojjennee dhiyeessuu hin danda'amu. Waan orgaanik ta'e kana karaan ittiin addunyaa keessatti dorgomnee bahuu ittiin dandeenyu waan uumamaa irratti yoo xiyyeeffanne kompoostii irratti yoo xiyyeeffanne kanaaf uummanni keenya bona daagaa hojjechuu qofa osoo hin taane biqiltuu qopheessuu qofa osoo hin taane waan kana hundaafuu galtee ta'uu danda'u kompoostii irratti hojii namoonni hojjechaa jiru hojii baay'ee dinqii fi hojii guddaadha kan hojjechaa jiru. Kun jijjiirama guddaadha. Kana waan isin hojjettaniif kana halkaniif guyyaa waan isin cimtanii ummata keessa wajjiniin dhaabbattanii hojjettaniif akkanumatti hin dhufu. Ani isin fuuldura dhaabadhee gabaasa isinii gabaasuu nan danda'a. Gabaasa gabaasuu fi dafquun garaagara. Kun seenaa biyya kanaa keessatti hoggansi ogeessi hojii kana irratti bobbaatanii too jirtan seenan kan isin yaadatu ta'a jechuudha. Hojii dinqii hojii guddaa hojjetamaa jiru waan ta'eef hojii bona keessatti hojjetamu qofa osoo hin taane ganna keessatti dhaabbii biqiltuu irratti uummanni bal'aan bahee akka biqiltuu dhaabu biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane akka kaleessaa biqiltuu dhaabee biraa galuu osoo hin taane biqiltuun sun akka ilmoo isaatti laallatee akka inni guddifatu barnoonni isin kennaa turtan mobilaayizeeshiniin uummataa isin gaggeessatoo jirtan tokko tokkoon fudhannee tolaan jijjiirama fidee jira. Biqiltuun keenya bara baraan kan ganna keessa dhaabu bona keessatti gaafa inveentarii isaa fudhatamu parsantaan latiinsa biqiltuu keenyaa waggaa waggaadhaan dabalaa dhufee jira. Waggaa waggaadhaan dabalaa dhufee jira. Kuni maaliif uummanni kan ofii godhatee waan guddifachuu danda'eef uummanni kan isaa godhatee akka maatii isaatti akka ijoollee isaatti ilaalee waan guddisuu jalqabeef akka kaleessaa horiitti gad lakkisaa ta'u hin jiru akka isa fayyadu waan bareef kanaaf bara baraan yoo xiqqaate waggoottan darban kana keessatti biqiltuun biliyonotaan dhaabachuu jalqabee jira. Dhaabbateera. Biqiltuun dhaabbate latiinsaa dabaleera. Bara darbe kana biqiltuu biliyoona 5.4 dhaabdaniirtan. Ammas bara taanu kana haala wal fakkaatuun biqiltuu biliyoona 5.4 inni dhaabbata jennee karoorsinee jira. Akka sila kaase
buufataalee biqiltuu jenne kana karaa adda ta'een ammarraa jalqabdanii almost hojii keessa galtan jedheetan kana nabdadhu waan ta'eef buufataaleen biqiltuu ganda keessatti torba jenneetu kaafne sun ammas bara kana bakka hunda irratti bakka biqiltuun dhaabbatee biqiltuu ta'uu danda'utti hin raawwattu jedheen abdii guddaa qabaachuu. Kanaaf kan bona keessatti hojjetamu qofa osoo hin taane ganna keessatti biqiltuu dhaabuun uummata mobilaayiz gochuun biqiltuu bakka jirurraa fe'anii gara maasitti geessuun akka inni dhaabbatu boolla qopheessuun hojiin guddaan hojjetamaa dhufee jira jechuudha. Kanarraa kaanee hojii hojjettan kanaan naannoo keenya keessatti jijjiiramoonni gurguddaan dhufanii jiran kan hundi keenya waliin beeknu. Ikolojiin naannoo keenyaa akka tasgabbaa'u ta'eera. Ikolojiin naannoo keenyaa akka tasgabbaa'u ta'uu isaatirraa kan ka'e hojiin qonnaa keenya tasgabbii akka argatu ta'ee jira. Kanaaf ikolojiin jijjiiramuu isaatirraa kan ka'e kaleessa asitti garbuu qotaa bara dhufu immoo bakka sanatti deebi'ee garbuu qotuun hin danda'amu. Waan biraa barbaadaa jechuudha. Oomishti qonnaa keenya karaa tasgabbii qabuu fi ikolojii sana keessatti bu'aa bahii otoo hin qabaatin akka inni oomishamuu danda'u taasisee jira. Kun hojii isin hojjettan. Lammaffaan uwwisni bosonaa naannoo keenya bara baraan dabalaa dhufee jira. Uwwisni bosona naannoo keenyaa parsantaa 17 kan inni iyyuu seeran sirriitti madaalamee xiinxalamee osoo hin taane parsantaa 17 jedhamee kaa'ame sun har'a parsantaa 29 ga'uu dandeenyee jira. Bosona parsantaa tokkoo miti parsantaa 0.01 dabaluun agam ulfaataa akka ta'e hundi keessan kan waliin beektan kan waliin beeknu. Har'a parsantaa 17 irraa parsantaa 29 naannoon keenya yoo ga'u agam biyya kana keessatti jijjiirama dhufaatoo jiru akka naannoon keenya utubaatoo jiru sirriitti agarsiisa jechuudha. Osoo warri biraas akkuma keessan kana halkaniif guyyaa cichee hojjeta ta'e parsantaan 29 kun akka biyyaattis hin ta'a. Akka biyyaatitti har'a parsantaa 27 irra jira. Warri biraa waan gadi rakkiseef jechuudha. Gaheen keenya waa hunda keessatti iyyuu guddaadha. Jijjiiramni amma sifidaasa sirtanis baay'ee guddaadha. Kanarraa ka'ee uffisni bosona naannoo keenyaa dabalee jira. Uffisni bosona naannoo keenyaa gaafa dabalu bal'inni fi heddumminni baay'inni lubbuu qabeeyyii naannoo keenya keessatti jirus ammasuma dabalaatoo deema. Kana gaafa dabaltan akka biyyaatti qabannee kan hojjechaa jiru dinagdee damdaneessa gaggeessina jennee qabachaa deemaa hojjechaa jira. Bosonnarra isin bosoneessatoo jirtan turizimiidhaaf iddoo guddaa qaba. Tokko keessan safara keessanitti akka ilaalatoo jirtan yeroo ammaa bosonni erga nuti hojii qabeenya uumamaa kana jalqabneetoo hojjechaa dhufne irraa jalqabneetoodhaan har'a turizimiidhaaf iddoo baay'ee mijataa ta'e uumee jira. Damee isaa qofa keessatti otoo hin taane damee biraatiif ija banaafii jira jechuudha. Hojiin isin hojjettan dameen kun illee akka of laalu taasisaa dhufee jira, taasisaas jira, gara fuulduraattis itti fufee ija namoota baay'ee saaqaa deemaa jechuudha. Bishaan lafa jalaa dabalee jira. Burqaawwan keenya iddoo adda addaatti turan kan manca'anii turan. Har'a bishaan lafa jalaa ol ka'umsi isaa waan dabaleef iddoo adda addaatti baatanii yoo ilaaltan
bishaan kaleessa meetira 100 qonneetu argachuu hin dandeenye meetira 50 irratti meetira 20 irratti argannee qamadii ittiin oomishuu jalqabnee jirra. Kun lafaa keenya dhufe. Kun waan isin hojjettaniif dhufe. Kana baay'ee isinitti himuun hin barbaachisu. Giraawwaa gaara geellee deemtanii ilaaluu hin dandeenye. Hundi keenya ilaallee arginee jirra waan ta'eef. Fakkeenyuma isinii kaasuuf. Waan hojiin qabeenya uumamaa baddaa irratti hojjetameef bishaan gara gadiitiin yaa'ee poondiin achitti hundaa'ee qurxummii achitti oomishuu dandeenye jirra. Gara gadiititti dargaggeessi keenya gurmaa'ee loon aannanii achitti horsiisuu danda'ee jira. Aannan oomishuu danda'ee jira. Margaa achi keessaa haamee sangaa furdisuu dandeenye jira. Achi keessatti ta'ee kanniisan bosona kanniisan qonna jennee akkuma dubbachaa turre gaagura ammayyaa bara baraan miliyoona 1.5 gadi kan hin taane dhiyeessaa dargaggeessi keenya akka irratti ijaaramu godhama. Hojii dinqii ta'e dargaggoota keenyaaf saaqamee hojjetamaa jira. Waan tokko gaafa hojjennu bu'aansaa waa tokkicha qofa otoo hin taane bu'aansaa dachaa 4-5 akaakuu 4-5 akka ta'e namatti agarsiisa. Dafqi daagaa hidhuu irratti isin baasta sun carraa hojii ta'e wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu ta'e oomisha biyya alaatti irraa galan bakka buusna jennee qabanneetoo jirru bakka buusuu ta'e ekspoortii ta'e amma immoo kan jechaatoo jirru niiturishinii ta'e jechuudha.